gurraachuuf negaru. Cheers. Cheers, 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 cheers. Mijuu baafadha mijuu kaafadha. Akkanaan nu ga'ee kan dhufuun nu haa ga'u. Sisi gada ani narifado itatake male kan biran ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota maatii burtee hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha nagaan na barbaachises isin biras dachaan habaayyeetu jecha akkasumas hordoftoota amantaa kiristaanaa kan taatan hundi keessanuu baga ayyaana kabajamaa fi jaalatamaa waggaadhaan si'a tokko kan nu dhufuun isiniin ga'e ayyaana Faasigaatiin akkuma argitan kana qophii ayyaana kabajaa jirra hundi keessanuu koottaan faana kabajaa. Akkasumas hiriyoota nin qaba waliin nyaachaa jiru garuu takka nu bira jirtu nama sadi jirra asumaan nagaa siinaa jedhanii gara isaaniitti sin dabarsa. Yalla biree dubbadhu. يلا نجاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجيانا وجا سوامي كفاسكاتني سنجي جنرا ستة ميديا رباتين بيتون كانوا في مال قناتي إيش يا أجا nagaa kam jirtanii galata waaqayyoon jirraa baga ayyaana Faasigaatiin isin ga'e akka biyyaas garuu ganama kabajachuus baannu amma galgalallee ta'u garuu akka aadaa biyya keenyaatti dhiifnu akkasumatti immoo goggodhannee irraa mana gaarii waan ta'aniif isaanuu rabbi galannaa ga'u obboleewwan keenya immoo warroota bakkee shaayillee daffatanii dhugne wayittu jira garuu isaaniif rabbi isaaniif hasaabaa isaanis yaadaa akka ayyaaneffattan isin jenna ayyaaneffattaniittan garuu isiniin amma galgala kana kanaafuu yaa dhiifama isin gaafanne jechuudha maatiiwwan mana burtee keessa jirtan hundaafuu galatoomaa ayyaana gaarii isiniin jenna. Haddii ishee hordoftoota hundi keessanuu nyaata akkuma isiniin jennee galgala kabajachaa jirra. Qicaa fi farsoo. Akkuma agartanii farsoon keenya farsoo yaalaa akkiniittoodha. Kiniittoon kinooti haala kanaanii. Salaa guyyaa kabajatan miti garuu nutti mijannee haaluma hojiitiin ilaalfateet galgala kabajachaa jirra haaluma kanaan argaa jirtan kanaadha. Kottaa nyaannu hundi keessanuu isinin jedha. Nyaanni keenya isa kanaadha hundi keessanuu tanii akka nyaattanii affeeramtanii jirtanii gara nyaatatti dabarra nu faana tura. Hayyee hordoftoota fi jaalatamtoota keenya amma walitti deemnee jirra nyaataan booddee jechuudha. Xiqqoo ayinaaffaanii waan ta'aniif nyaata irratti viidiyoonii nama sodaachisa. Anis nan sodaadha. Amma walitti deemnee jirra nyaanni dhugnee akkuma agartan kiniintoon nu hafe innaa hiriyoota kiyyaa akkasumas haadha tiyya kan taate isheedha. Akkasumas hiriyyaan tiyya ishee tana nu nama afurii takkamoo nu jalaa deemte baay'ee gaddiree jira ishee waan jirreef garuu uma gochuu hin danda'amu. Innaa qaqqaaliiwwan keenya bareeduuwwan keenya haadha teenyamee yeroo ayyaana kana maasitti dhaga'amee hansiin jechuun barbaada. Ayyaana mee akkamitti dabarsite? Ayyaana gaa akkuma gaariitti dabarsinee dhiifama garuu reefu nyaannee kan qorraan boone amma gaa ayyaanni biyya ormaa keessaas ta'u garuu haa ta'u waan biyya keenyaan irraanfannu kabajannee irraa rabbi galannaa ga'u immoo gaabara dhufus namoota keenya ijoollee keenya obboleewwan keenya kan biyya alaa jiran hunda biyya keessa facaanii jiraataniif immoo biyya ofiitti galanii warra fi wajjin akka kabajatan rabbi isaan gargaaru. Haa ta'u nama baay'ee wajjin jirra baay'eedha warris baay'ee gaarii waan ta'aniif nama baay'annee kabajachaa jira rabbi galannaa ga'u kabajannee humtuu nu nafne humtuu waan nutti irratti hin jiru maatii keenya irraa fagaachuu malee waan biraa humtuu nutti arganne waan maatiis immoo nummatu walii maatii ta'ee jira jechuudha. Ani akka haadhoo isaaniiti jechuudha nama guddaadha asirratti na ilaalaa nama badhaati. Kan isaan lamaanuu nan dhala jechuudha nama guddaadha ishee keessan beeksifadha. Ishee galatooma ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma. Obboleettii tiyyaa Kariimaa jedhamti. Isheen haati teenya Birhaanii jedhamti. Ani Bireen jedhani. Innaa Kariimaa jedhamti. Kariimaa maasitti dhagaamee nyaata kana maasitti dhagaamee jira.
Ani gani baay'ee tokko natti tole baay'ee natti tole garuu maatii kurra adda ba'uun immoo xinnoo na gaddisiisee waa hunda argadhee maatii makoo duwwaadhaan adda ba'ee seema duwwaan rakkise malee alhamdulillah waa hundumaa qabnaa nus immoo kun wal bira jirraa maatii dhabne malee immoo nuyi warra Itoophiyaa waluma bira jirra kunoo wal jajjabeetinaa walitti kofallee wal taphachiifnaa biyya siyyaannu yeroo akkas waa tokko godhanneen garuu maatii haadha ofii wal keessaa dhabuun haadha ofiitiif abbaa fi obbolaa fi dhabuun immoo dhufee sammuu keessatti xinnoo nama gala waan ta'eef kanuma duwwaa yaadna malee waa tokko waa yaadnu hin qabnu isheen kunoo akkuma haadhaatti wajjiniin jirra nuyi kun akkuma obboleessaatti obboleettitti jirra isaan kiristaanaan islaama nuyi tokkuma jirru tokko jennee waliin jirra waliin nunnaa waliin nyaannaa keenya immoo torbanarraa inshaallah kottaa waliin nunnee waliin nyaannaa isiniin jenna. Si galatoma ijoollee biyya hombaa jiranii yeroo ayyaana kan bakka anis duraan akkasuma ta'e gisee ayyaanni gee jechuudha keessi kanatti dhaga'ama jechuudha mee ijoollee sanii maal dhaamtaniif dhaamsa qabdanii yoo jiraatan dhaamsadhaadha ijoollee ani biyya hombaa akkuma keenya biyya hombaa jiraatanii garuu mana gola maadaamii keessatti hojjetanii nyaachuu kan hin dandeenye ni jiran jechuudha garuu itti dhaga'ama. Egaa osuma barbaachisa hundumtisaa sila hojiidhaaf kaayyoo dhabbaa waan ta'eef hunduu osoo barbaachisa kan keenya rabbumti nuu dabalnoo tolsheema jennaa baatii bareedoo maatii hundumaa gannutti dhiisanii bareechanii mirga keenya eeganii maaltu isin rakkisee maal yaadaa jirtudha inni eeganiif malee hunda akka isaan rakkataa jiran kaan rakkataa kaan firii ta'ee jira kanaaf isaan immoo osumaan keessa dabarsuu barbaachisa malee akka balumaa dhabne akka warra sanamaa dhabne sammuu isaanii keessa tuun gasheen akkamittiin biyyaa baanee maaliif biyyaa baanee dhanii obsanii hojjetatanii biyya isaanii maatii isaaniitti galuu wayyaan jedha. Iddoo galatoomii haati Abrahaamee. Waa gidee amma isaanis itti dhaga'ama garuu baay'ee itti dhaga'ama tokkoffaa hojjaan biyya ormaa waan baay'eetu namatti dhaga'a hojjaa namattis baay'achuu baatu maatii ofii biraa baanii fagaatan waan baay'ee tokkotu namatti dhaga'ama garuu san immoo keessa laallachuu miti gaanu waan biyyaa baaneef san kaayyoo qabnaa kaayyoo san sirreeffannee galmaan ga'anne akka rabbiin keenya biyya keenyatti nu galchuu jecha rabbii ofii kadhachaa kan hundi isaanii gara haymanooti akka haymanooti isaaniitiin kun kan kiristaanii tsalootii musliimis du'aa godhatee kan hundumtuu rabbii ofiitti ol boo'ee nagaan kan hojjete rabbi barakaa godhee fi biyyatti akka maatii isaaniitti mammakaman nus gama keenyaan tsalootii goonaa fi hundi isaanii akka nagaan biyyatti galan jechuudha nagaan biyya keenyatti nu galchuu biyya keenya nagaan nu godhe jechuudha gama keessan isinis hundi keessanuu bakkee jirtanitti waan biyya keenyaas nu kadhadhaa tsalootii nu godhaa isiniin jenna nagaattee gaa nagaan isiniin jenna. Iddoo galatoomaadha. Tolee kana fakkaataa qophiin keenya daabboo fi kiniintoo dhugunnaa fi nyaata keenya nyaannee jirra. Kiniintoon keenya haala kanaanii xiqqoo hin gurraachufne garuu. Cheers. Cheers. Mijuu baafadha mijuu kaafadha. Kanaan nu ga'ee kan dhufuun nu haa ga'u. Daabboon keenya immoo kinootii garaa hin muranne akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Isa immoo xiqqoo qaqqamasuu jenna. Innaa haadhimnu hundi keessanuu affeeramtanii jirtanii. Kana qophiin keenya hedduu galatoomaa hundi keessanuu isinin jenna. Galatoomaadha. Waggaa dhufuutiin nagaa fi jaalalaan tokkummaadhaan nu haa ga'u isinin jenna. Horaa bulaa galatoomaa.